Ashamar kafuune kabajamtoota jaallatamtoota YouTube channel kiyyaa nagaan bakka jirtan maraatti nagaan hunduma keessaniif haa ta'u nagaa kan caalu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee har'a waan tokko hojjechuu barbaade jechuudha. Kuni kana jechuun maal akka isinitti fakkaatu hin beeku jechuudha. Distii godhee jira jechuudha. Kunoo kanadha jechuudha. Laban fresh laban kan jedhu jechuudha. Maal gochuufani waan ani godhu na duuka bu'aa ilaala. Kunoo akkuma argitan kanadha jechuudha. Fresh laban yookiis immoo kunoo ingilizeenyaadhaan inni karaa kana arabanyaan sin agarsiise kunoo fresh laban kan jedhu kana naqee jira jechuudha. Tan dabala qallaadha na rukuta keessumatti jechuudha. Akkas gootanii sochoostanii jechuudha. Faayidaa isaa isinitti himaa jechuudha dhumarra. Ijoollee Oromoo immoo keessumatti aannan akka jaallattan nan beeka. Aannan hin guddanne waan ta'eef jechuudha. Ani keessumatti aannan adurree dhumanaan jechuu jaallattu dandeessu jechuudha. Aannan isaa ho'aa intin hin taane dhugu malee isa kana nan dhugu jechuudha. Kunoo akkas godheen jechuudha. Warri biyya baadiyyaa keessa taatan hin beektu jechuudha. Faayidaa isa kana maal akka gochuudhaaf deemu jechuudha hin beektu jechuudha. Kana maalan gochuu barbaade seetanii ittoo isa jedhamu beektu. Dhiirri kan bishaan isaa keessaa nam'ee dhamni isaa dhamal kan jedhamus hin beektu. Dhamallee biyyatti nuuna jechuudha baadiyyaatti. Baay'een jaalladhaani. Ittoo isaa yookiin immoo aybii isa jedhamu amaarኛadhaan ittoo jedhama nu biratti biyya keenyatti Oromoodhaan jechuudha. Ittoo isaa keessaa baaseen jechuudha. Ittoo kan jettan isin waxiima isaa barbarreen hojjetamu iddoo biraatti ittoo jettu jechuudha. Garuu nuti ittoo kan jennu gara hambootti ittoon isa kana jechuudha. Kan aannan keessaa ba'uudha. Dhama isaa keessaa gadi nanneetu yookiin immoo dhamni biyyatti gadi namu ittiin dhindhungna jechuudha. Isaan guddanne dhadhaansaa keessaa baas keessaa ba'eera dhadhaansaa immoo yoo faayidaa akka qabu waan godhuun beektu. Biyya keenyatti dhadhaan keessaa ba'a. Isa booda ibidda kiboota qabsiisanii kiboota sirriitti bobeessanii kiboota gubbaa ubboodhaan ubboo yookiin immoo xuubee maal jedhamti ishiidhaan irra godhu jechuudha. Ishiidhaan ibidda qannasaniitu kasalarra godhu. Kasala otoo hin ta'in kiboota dhoqqee moorii keessaa ba'u jechuudha. Isaan irra godhu. Isa booda suuta jedhee ittoo ba'a jechuudha. Kuni jechuudha ittoo ba'a. Isa booda akkuma ibiddarraa baasanii otoo hin ta'in suuta'anii achi kaanii qorrisiisu. Isa booda ittoon isaa hin ba'a jechuudha. Ittoo bareedaa ba'a jechuudha. Maazariin kiyyaan hojjetti yeroo baay'ee ani ishii jalatti hin arga jechuudha. Ittoo isaa yeroo baastu xibabii qaba numtuyyuu akkatti baasan jechuudha. Nama jalaa kutaa'uun jira hin caccaba. Warri seeraan baasan jiru warri immoo baasuu isaa yoo wallaalan jiru baadiyyuma keessatti jechuudha. Akkuma arganitti hin baasan jechuudha. Kanaaf yeroo maazariin kiyya keessaa baastu nan arga. Anis immoo asitti yeroo sana isa kana kunoo kana bitanii barbarree qaba waan ta'eef biddeena tolcheen yookiin daabboo tolcheetanii jechuudha. Isa kanaan ittoo isaa hojjedhee nyaadha jechuudha. Kanaaf ruuzii yeroo baay'ee nyaatina. Ruuzii yeroo baay'ee nama furdisa borci nama baasisa jechuudha. Anootoo hin beekin ruuzii nyaachaa tureen qal'oon ture furdadha jechuudha. Akkasii kanaaf ruuzii dhiisee jira ammoo turee argan dhiisee ruuzii. Kanaaf egaa isa kana kan ittiin nyaannu immoo baadiyyaa keessatti gara hambootti nuti kan ittiin nyaannu warqeedhaan nyaanna jechuudha. Warqee warra beektan jiraachuu dandeessu. Hollataa isaan nyaanna jechuudha. Goommana wajjiniin qaxaqaxamee goommana dhadhaan itti nam'ee kana wajjiniin ittoo kana faana dhuma isaarran akkatti ba'u sin agarsiisa. Isa warqee faana warqeen hollataan hin tolfamaa. Goommanni manaan dhabamu raafuu wajjin raafuu qaxaqaxaniitu bilcheessanii qaxaqaxaniit dhadhaa wajjin itti godhanii mixmixaatti godhanii
isaan nyaataman jechuudha. Dinnicha wajjin illee hojjetama ittoon kun jechuudha. Mi'aa baay'ee tokko dhadhaatti nama waan ta'eef jechuudha. Inni akkasii warri immoo nyaachuu barbaadani innaan biyya galee dhufuu dandeessu isiniin jedha. Yoo warqee faana nyaachuu barbaadan kottaa mana koo rakkoon tokko yoo hin jiru innaan biyya galee isiniin jedha. Kanaafi kana fakkaata warri moodii kanatti fayyadamaa jirtanii jabaadha. Baay'eessan isiniin jedha. Egaa annan kana akkasuma hojjetadha kun waan isa kana kun karaa kana arabanyaadha. Karaa kana immoo ingilizanyaadha. Kunoo karaa kana jechuudha. Fresh laban jedha. Bitadhaati itti fayyadama. Yookiin manaan dhabamu warri hin beekne baraan isiniin jedha. Kunoo kana manaan dhabamu. Dhumarra walitti deebina akkaataatti ba'uusa. Kun akkuma argamu ibidda irra kaa'ee jira jechuudha. Ol deemaa jira. Ibiddi ittoo ta'aa jira jechuudha. Ilaala. Dhumarra immoo walitti deebinee ilaalla jechuudha. Kunoo kanarra ga'ee jira. Waaw dhugaa rabbi baay'ee bareedee jira ilaala. Ilaala kunoo baasee jira kunoo baay'ee namatti tola. Amma akkatti hin tuqamu callisee ta'a booda shiroo jedhee shiroo nyaatama jechuudha. Shiroo faana ilaala akka bareedu dhugaa akkatti ba'ee jira jechuudha. Kunoo yoo achitti qorrisiisuu qabdu bakka akka qorruuf akkasin harkaan hin baxamneef hin bulbulamneef achitti qorra bakka baay'ee bareeda ta'a jechuudha. Jedhaa nagaatti naaf oola maatii naaf ta'a. Like, share, comment naaf godhaa. Yaada naaf kaa'aa waan hojjechuu qabu waan irraa laaluu barbaaddan yoo jiraate biddeena yookiin akkaataa nyaatatti hojjetamu barbaadan yaada naaf kaa'aa ilaaleen isin hojjedha. Walumaa gaarii isiniif haa ta'u.